gama waaqaati jedha. Kamtu dhuga ragaan kana lamaan irraa kanas adda baafachuun dirqaman ta'u obboleessa koo hansafa. Maali beektu? Haala keessa jirutu amantii faallisiisu. Meera alumaan keessa dhaabbadee jirutu qabsoo Oromoo tana moo? Amantii nama faallisiisu waan ta'eef amantii tokko yoon qeeqee booriftaane. Okay, tole, okay, ati waa dhugaan sii galee okay. Oyyee, tole naa galee. Keessa jiraachaa turte naa gala waan itti jechu. Amma okay, open mindii ta'uun dirqama yeroo garii. Keessa waan sababaa dhiiftee qabdan waggaa 4 wanta haadha manaa takka gadhiisu, haadha manaa takka dhiiftee takka fuudhuunu maaf gartee gadhiiftaa miti. Waan sababa gadhiiftee waan siin ta'in, waan isin taate hin beektaa jechuudha. Amantaa kana keessa turte waggaa 4 keessaa baatee jirtaa miti. Negatiiv amantii tokkotti naman nama waggaa 4 nama. Ati ammoo sarara guddatee gara Islaamaan dhufne amma amantaa kamtu gartee si fudhachiisuudhaaf garam deemu gara waaqeffataati moo gara Islaamummaatu sitti gartee Islaamummaa fudhachuu barbaadda? Eeyyee. Tole. Rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru waaqni tokko isaan hin du'u hin nyaatu jettee amantu? Ni amantaa akkas waaqni hin mul'atus hin nyaatus waaqni san dhiiraas miti dubartiis miti hin dhalu hin dhalchu hin mul'atu jabaadha hin wallaalu waaqayyoon tokko san hin nyaachisa malee hin nyaatu jettee amantaa? Nanna mana akka dhuunfaatti nanna mana akka dhuunfaa kotti nanna mana waan nama dhuunfuma keetti ka waan namaas hin gaafanne baran amantaan Oromoo yeroo dubbatu amantaan taabbaate abbaa dhuunfaati jette. Waliigallee namni si dirqee gara Islaamummaa koo siin jedhee jira birri sii kanne. Lakkibbo adu nama amantii kootti koo namni kootu kana naa godhi jechuun danda'u. Maaliif amantii kamiyyuu ani kanaan goyyanfamu yookiin birriitiin goyyanfamu ta'an ta'in birriitiin goyyanfamu ta'an ta'in ani nama qaamaan xiqqoodha malee nama xiqqoo amantii irratti yaada biraa keessa galu miti. Waan birriitiin goyyanfamuu hin danda'u garuu. Okay. Zabbana viidiyoon sitti tola? Nama Islaamaa shahaadaa qabsiiftanii nuun jedhaniif jennee nuti garte. Waa hedduu siin jedhu, waa hedduullee nuun jedhu. Dubbii namaarraan kaayyenne. Yoo si tole deequma takka. Akkuma si beeku namni Islaamummaa fudhate namni kun Islaamaa allaqe Oromoo Islaamaati. Oromiyaa keessaa dhufe kanuma Itoophiyaa adda. Kanuma. So yoo si tole deeqaa tokko. Maali beektu yookiin karaa keessaa isiniin barreessaa bakka. Okay, shaaduma si qabsaayyee. Shaaduma si qabsa Islaamummaa. Si qabsa guddisi bas. Akkanuma qabsiisa. Okay, guddisi po. Si guddisa? Okay. Tole maqaan keessan okay inshallah. Barakadha. So Yesus Kristos Islaamni Islaamat ergamaa Rabbii ta'uu Muhammad ergamaa Abrahaam ergamaa Salamoon hundi isaan ergamaa ta'uu itti amanna. Waaqni tokko lamaa miti sadii miti tokkichi san hin dhalatu gartee inni uumama hunda gararraa jira jennee amanna inshallah ta'ala. Islaam shahaadaa jechuun dhuga baatii jechuudha. Waaqni tokko Yesuusis ergamaa Rabbiiti Abrahaamis Salomoonis Muhammadis ergamaa jechuudha. Na jalaa jetta inshallah zabbanaa koo quba kee akkana godhadhu tole. Tole. Inshallah jecha na jalaa jetta achi booda afaan Oromoo jenna. Ashhadu an laa ilaaha laa irraa si deebi ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullahi
ورسوله ورسوله أني رقام بها أنا رقم بها ربي توكو ملك من حق أن جبر مهنجرو ربي تكون لك أنا كان جبر منجرو محمديس محمديس غربيتش إساتي في غربتي سافي إرجما إسا كان تمرا أرجما إسا كنت مرا تأو إسا تاو إسا لبك يان دوغومسي لبكي يان أقومسي عربك يان دبادير الربكي يان دبدير عيسى يوكين يسوس كريستوس ريسا يوكين يسوع كريستوس غربيتش ربي في غربتي ربي في إرجما ربي أرجما ربي كان سبا إسرائيل دوواف كان سبا إسرائيل دواف إرجما تأو إسا أرجما توسا baradhee برده laphee kiyyaan dhugoomsee لبكي يان أقومسي arraba kiyyaan dubbadheera. الربكي يان دبدير Allahu akbar. Hanga nama barreessa koo cuuphaan hin jirtu, xabalaan hin jirtu, waa takka hin jirtu. Jechootuma amma jenne kana afaan Oromoo kanuma diduudhaan islaamummaa keessaa ba'anii rabbiin baga islaamummaa sii kenne barachuu si barbaachisa. Qaama qulqulleeffattee ulaagaa islaamummaa sagada gartee guyyatti yeroo shan sagadanii jira. Sooma ji'atti waggaatti soomana gartee soomannuu jira. Hajjii umrii keessaa gartee godhamuu jira. Kana hunda hin baratta. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala siif haa laaffisu. Inni garana si fidee gartee jiruu bareedduu si haa jiraachisu inshallah. Lakkoofsa kee yoo qabaatte eenyuuf kan itti saayyaa fa'aa dubbisi kuno isa viidiyoo ba'ee jiru na jala. Kannii fi isin barsiisuu hin baratta. Arruma islaamummaa seentee quraana arra afaan arabaa dubbadda kan hin barattee jechuudha. Afaan amaarifaatu qinqachaa waggaa meeqa baranne. Godhatee afaanuma Oromoo kanaa Oromoodhaan hafeeti. Waliin hin dhalanne qubee quba akka nu qabanii kana boordii irratti baa jechaa baranne waliin hin dhalanne dirqumatti baranne hin baratta inshallah waa hundaa'u rabbi sii laaffisa. Sirba nukuma arraaf irratti koo maarra mana barumsaa arram Akkas qubee hunda hunda afaan barreeffama. Oromoo rakkichaa turre abacaa kan akka itti rakkachuu turre hin beekne barreessuudhaafu dubbisuudhaaf illee kanaaf afaan hundi mee keenyarraa baranne guyyaa keessaa nutti uffisan guyyaa keessaa namni qabeenya illee horata. Arigalle kanaaf Sirruma. jabaattee akkasittiin baratta. Amma maal siin jedhan kana garee si dhuftu jira garee lama. Gareen lama maasha Allah harka sii dho'iti tifoozoo. Gareen takkasii arrabsiti. Duraanuu sobate kiristaanan turre hin sobda birriif deemta qabsaa'aa maali garaa ilma garaa maarree gana kana siin jetti. Yoo kana hundaaf rispoonni godhee taatu hin maraatta. Maraataa hin dhaltu harmeen guyyaa keessaa namni nama maraacha. Takkaa dubartii takkaa jireenya takkaa qabsoo takkaa wohumarra maraata namni maraataan hin dhalatu. Kanaaf jabaadhuun siin jedha inshallah. Wal quba qabaannaa faloos deebisa lakkoofsa kana argita. Saayyaafis hin argita hin baratta baga mana dhuftee waaqa tokko malee hin waaqessin kan naman ta'in kan laman ta'in kan sadiin ta'in. Okay? Kanaan siin jedha. Welcome anaa dhufu baga islaamaa dhuftee yeroo dandeessa guyyatti yeroo yoo sii mijjatte akkuma jirtutti haala keessa jiru siif beeka kootu garee saadaa dhaggeeffadhu hordofi. Yoo hin baratin kan biraa dhufee siin deema beeytu. Adigalle kanumaan siin jedha sirratti dheeressu abshiru. Saayitii boqonnaan jiru alamma keessa jirudha malee saayitii boqonnaa kootti immoo alamman keessa jiru. Bakka hundaa waa dubbisuu dandeessa. YouTube irraa akkamitti how to pray jettee akka salaatan afaan hundaan barreessitee waa'ee sagadaa islaama waa hunda agartee riisarchii ofii godhuu dandeessa. Bara kan barachuu waa hunda dandeessa afaan feete sooshaal miidiyaa irraa YouTube keessa Google irraa. Kanaaf rabbi fayyaa sii kenne siif haa laaffisuun siin jedha inshallah. Yani maqaan ati jaalattu jira. Maqaa akkam? Maqaan gartee zabbanaan kun maquma keeti moo maqaan maatiidhaa kami? Zabbanaan maqaa godhu. Zabanaa jechuun kun maal zabana moo maal jedhanii maalat no inshallah. Akkasii wal dubbisaa. Zabbanaa jechuun maal jechuudha habibi? Afaan Oromoo. Hin beekne wallahi anu Oromoodhaa miti hin beeku. Maqaan rakkoon qabu. Zabbanaa jechuun kun Amaariffaadha garuu jechi isaa. Sarara dhufee hundeen. Gaariidhaa maquma tokko. Jechi namoonni baase ግን afaan Oromoo isaatiin badhaasa yookiin immoo Badhaasumas hin jenna gaa.
Maal jettu Ahmad? Rakkoon qabu bakka. Waan Badhaasaa ta'eef taanaan hiikaan isaa ayyee rakkoo tokkollee hin qabu. Nu maqaa wajjin rakkoo hin qabnu. Yoo maqaa Gabra Gabra Maariyaam hin ta'in, Maariyaam Haayila Gabra Kiristoos hin Masqal ta'in, Haayila Kiristoos akkaan galtee waan kanneen waaqaa wal qabatu hin ta'in, maqaa maafi Atakamu. mushkilaa khalaas No caalaa problem. ta'ii caaltuu ta'ii. Sigalee Akkas. maqaan gaarii maasha Allah. Badhaasaa jechuun waan gaarii, nicmaa jechuudha. Naciim jechuudha. Waa hedduu hiika of keessaa qabdi. Abshir. Maasha Allah aleek rabbi irratti gasi haa dhaabu. Rabbi tabaata jabaa irratti si haa kennu. Jajjabaadhu rabbi siif haa laaffisu waa hunda. Barumsatti ammoo jabaadhu yaanii qur'aana baratu. Yoo Hin dubbiste badin. guruppii keessa si galchuu danda'a. Biliyooni yoo dubbiste Tare nan guruppii keessa si galchuu dandeenya. yeroon boqonnaa qabu. Duhaa illee nu godha. Haala Inshallah. keessa jiru kana illee Dhimmi ijoo hin Wanti qulqulloofte hundumtuu- waan hin tolti zamanumaa kan oofa. Duuti addaa nama fuutii jiruun kunis addaa nama baafti. Sitti haa mijjatu jabaadha ammoo waan siira rabbii keetiin fuula isaa waaqayyo tokkicha waaqa isaa Waan- sii deemu si haa godhu inshallah. Abshir. waa dubbata takka Ayyee. waan ani hin goone illee xiqqoo maqaa nama balleessaa ture miidiyaa kanarratti illee waan baay'ee ture namoonni bebbeekan jiraachuu danda'u jalaa hin taa'ee jedhee mana furachaa ture waan hin jedhu namnaan hin jedheen bakka waan hundayyuu mirra biraan argadha jedheeman hin taa'e namni naan jedheef ton ta'in hojii koonatu beekamtiidha. Akkas. Kanaaf iyyuu immoo jijjiiruu beektu jechootaan kan siin jedhanii warra egaa tokko ton baatiin waan baay'ee jedhan garuu waan akka isaaniin ta'u jedhee mala warroota kanan akka garuu hammina biyya lafaa kanaa wajjin ta'uun bee waan barbaade iyyuu murteessuuf hin danda'as. Abshir jecha namaatiif bakka hin kennin haasaa namaatiif iddoon kennin dhalli namaa bar waaqa isaattuu hin tolle waaquma isa uume kana gariin itti kafara hin gana waaquma isa uume kana ganee waaqni hin jiru jedha. Egaa ani maaliif dhabeettu ani waa'ee amantii keessan galuun jedhee fi amantii ani figuu akka dhuunfaa kootti fudhachuun barbaada malee amantii kamii qeequun barbaadu kan isin jedheef isin galeera mitiire. Maaliif siyaasa irra keessa jiru kana keessattis fudhatama hin qabu. Maaliif amantiirra hin qabu waan ta'eef kanaaf iyyuu immoo namooti illee jijjiiruu sobanii maqaa na balleessan baay'ee isaanii miidiyaa kanarra waan baay'ee jiran na afuursaniirus. Afuurri isaanii garuu anaan ammaatti na hin injifanne garuu yoo xiqqaate waa qusilii tokko yeroo tokko argeera malee waan tokko waan na godhan tokko hin qabu jechuudha. Garuu immoo rabbi keessa na baasatee gaafa sana sidaa akka afuura isaaniif iyyuu waan an du'ee baduu ture. Rabbi taa ta'u. Waan inni fadhe malee hin taatu. Garuu immoo na oolcheera. Waan hundumtuu immoo akka namni si afuursu miti. Akka namni afuurri namaa har'aaf hin darba. Wanti hin dabarre hin jiru. Har'a nama umurii kana keessatti jechuudha jechoota baay'eetiin na cabsanidha. Miidiyaa kanarratti namoota baay'ee jechuudha. Ammayyuu baay'ee jiram. Diina gochuu hin danda'an nama garuu. Ammallee har'allee si dhiisan hin seen gana nama hin dhiisu ilmi namaa. Ilma namaa waaqa isa uumee hin dhiisu beektu. Kanaaf waa'ee ilma namaa akka danda'aniif irraa dhorkaa kaan ignoor jette faranjiin bas simbilo ittuma dhiisaa deemta malee. Hunda gartee nama hin dhiisu inshallah akkasii viidiyoo gartee wantoota adda addaa jiraateef jala qulqulleessitee akkasii bifa bareedaan jiraata wal quba qabaannaa wal dubbisna hin badini atillee Hinga kunillee dagachuun shaadaa mala qabatu fedha jedhee ol gale ustaas. akkas goona inshallah jiru bareedu siyaa jiraachisu zabbanaa